yeroo darbe gara waan 8 tokko ilaallee turre isarra deebi'u barnootani yeroo darbe dubbadhes dheeraadha nan beeka akka dheeraa ta'e garuu barnooti baay'eedha barnootichi waan ta'eef amma tokko wanta gochuu barbaade kanaafi arrasi maalitu ilaallaa isuma darbetti aanseetu gooftaa Yesuus Kiristoos jalqabaa ofii isaatii abboomame ofii isaatii abboomameetu waa'ee abboomii dubbatee waa'ee abboomii barsiise akkasumas immoo ergamoota isaas immoo in abboome gooftaa Yesuus Kiristoos jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 irraa akkasidha. Yesuus abboomameetu abboome. Kanaafi yeroo tokko naa dubbisaas jechuun danda'a. Barsiisa gatii ta'eef tuqaa macaafaa wajjin dubbachuu isaas baay'een filadhe maaliifi namni barbaade suma kana qabatee bal'ifatee maal godhe irraa qayyabachuu irraa hubachuu hin danda'a. Lakkoofsi 19 akkas jedha. Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsi 19 egaa dhaqaa maqaa abbaaf ilmaatti kana fuula qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa waantan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa kunoo ani immoo amma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjin nan jira isaaniin jedheedha. Bartootatu maal godhe in abboome keessumaati kan inni gadi jabeesse abboome namni tokko eddii fayyee namni tokko eddii hubatee namni tokko eddii Kiristoos Yesuusiin qabaatee maal gochuun akkasirra jiru akkamitti jiraachuun akkasirra jirutu wanta isin abboome hundumaa isaan barsiisaa. Barsiisi bilisa nama baasa. Barsiisi birmaduutu nama baasa. Sagaleen Waaqayyoo kuni akkuma sila dubbadhe yeroo dubbatamu nama qulleessaa, yeroo dubbatamu wanta diigamu diigaa, yeroo dubbatamu wanta ijaaru immoo in ijaara. Dubbiin Waaqayyoo kun. Kanaafitu gooftaan kee Yesuus Kiristoos waan inni isin abboome hundumaa waan isin abboome hundumaa isaan barsiisaa kunoo ani immoo dhuma baraatti isin duukaan jiraadha. Wanta isin abboome hundumaa isaan barsiisaa jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni isaan abboome kan inni isaan barsiise maa inni wanta jireenyaaf ta'u wanta dubbii Waaqayyoo qabatee jiru wanta mootummaa Waaqayyootti isaan gashuu danda'utu isaan barsiise. Waldaan kiristaanaa har'a gochuun kan isheerra jiru inni guddaan namoota maal gochuu qabdi abboomii Kiristoos Yesuus barsiisuu qabdi. Wanta isin abboome hundumaa isaan barsiisaa eddi jedhee kun miishinii waldaa yookaan immoo abboomii guddaa waldaaf kenname gatii ta'eef waldaan kiristaanaa ilaalcha ishee isa guddaa kan isheen irra kaa'achuu qabdu dubbii Waaqayyoo barsiisuurra abboomii Kiristoos Yesuus barsiisuurratu kaa'achuu qabdi. Kun baay'ee barbaachisaadha. Waldaan kiristaanaa amma jirtu kana keessa jirti yoo jenneefi hunda keenyatti gaaffii taachuu. Hundi keenyayyuu haala amma jiru hunduma isaa hin beekna gatii ta'eef kun baay'ee rakkisaa jechuudha. Garuu kan bilisa nama baasuu, kan birmaduu nama baasuu, kan jireenya namaa ijaaruu, kan gooftaatti nama butuu, kan gooftaa wajjin akka namni jiraatu nama godhu sagalee Waaqayyoo kana barachuudha. Yookaan immoo abboomii Kiristoos Yesuus kana barachuudha. Namni kana gochaa jira yoo jettaniif irraa lubi kana godhaa yoo jettan, raajiin kana godhaa yoo jettan, haati wangeelaa abbaa wangeelaa kana godhaa yoo jettan kun gaaffiidha. Mallattoo gaaffii keessa jira kunas. Waa'ee duuka buutuun barsiisu malee gararraa isaa keessa maal jira duuka buutuu koo godhaa isan jedhu namni irra eenyuun duukaa akka namni buutuu gochaa jira. Namni tajaajilaan Kiristoosin duukaa akka namni bu'uuf abboommii Kiristoos barsiisa immoo namni isa duukaa akka buufitu wanta isatti tole barsiisa. Isa jedhu waa'ee karaa barsiisaan jiru gatii ta'e fayyada darbaa garuu akkana
isin amullatu jechuudha. Wanta isin barsiise hundumaa isaan abboomaa. Abboomamuun egaa jireenya namaaf kenna. Abboomamuun egaa gara jireenyaatti nama geessa. Abboomamuun egaa gara eebbaatti nama geessa. Abboomamuun egaa gara waaqayyoo wajjin jiraachuutti nama geessa. Abboomamuun abbooti keenya kana keessa turan jechuudha. Walakkaa abboomamuun hin danda'amu. Waaqayyo gaafa nu fayyises guutummaa keenya nu fayyisee gaafa bilisa nu baases bilisummaa gaafa birmadummaa nu baase guutummaa keenya bilisa baase anna keenya guutummaa birmaduu baase gatii ta'ee fi walakkaa abboomamuun hin danda'amu. Walakkaa abboomamuu hin danda'amu. Macaafa Saamu'eel raajicha macaafa Saamu'eel isa duraa boqonnaa 15 lakkoofsa 22 yookaan immoo lakkoofsa 22 kaastee maal arginaa? Walakkaa abboomamuun hin danda'amu. Asitti garuu waa tokkotu argina. Saamu'eel immoo dhugumaan Waaqayyoo nama dubbii isaa dhagee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaaree jedhe. Waaqayyo maalitti gammada yoo jennee fi abboomamuutti gammada. Namni Waaqayyoon gammachiisuudhaaf uumaaf kadhata qabachuu danda'a. Namni Waaqayyoon gammachiisuudhaaf halkaniif guyyaa torbee guutuu tajaajiluu danda'a. Namni Waaqayyoon hin gammachiisa jedhee guyyaa guutuu waaqeffachaa ooluu danda'a. Waaqayyo garuu kan inni itti gammadu abboomamuu namaatti gammada. Waaqayyo abboomamuu keenyattitu gammada. Walakkaa abboomamuun immoo hin danda'amu. Amma tokko abboomamee amma tokko immoo ani nama fooniitii ani dadhabaadha. Yesuus dadhabbii keessanii wajjin gara koo kottaa jedheerenne namni baay'een karaa dogoggoraarra deema. Kun barbaachisaa miti. Walakkaa abboomamuu hin danda'amu. Kanaafitu Saamu'eel Saa'oliin dhaqee akkas jedhe. Dhugumaan Waaqayyoo nama dubbii isaa dhagee abboomamutti akka gammadu qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaaree. Aarsaatti qalma gubamutti Waaqayyoo hin gammadaa. Lakkii Waaqayyoon kan gammachiisu abboomamuu keenyatu isa gammachiisa. Nama abboomamuufittitu gammada garaan Waaqayyoo. Nama abboomamuufitu garaa Waaqayyoo boqochiisa. Nama abboomamuufitu. Kanaafitu gadi siqee qalma gubamuuf aarsaatti hin gammadaare jedhee kunoo abboomamuun aarsaarra hin caalaa. Abboomamuun tajaajila hin caalaa. Abboomamuun aarsaa dhiyeessuu hin caalaa. Abboomamuun waaqeffachuu hin caalaa. Abboomamuun faarfataa ta'uu hin caalaa. Faarfattuu ta'uu hin caalaa. Abboomamuun wanta hundumaarra caala. Abboomamuun aarsaa nuyi dhiyeessinurra hin caala. Waaqayyo aarsaa barbaada miti. Macaafa kakuu moofaa keessatti Hosee keessatti maal jedha? Ana aarsaan barbaada miti jaalalan barbaada maleedha. Macaafa kakuu haaraa keessatti immoo Maatiyos boqonnaa 6 keessatti maal jedha? Aarsaa kee achitti dhiisedha. Dura dhaqiitii obboleessa kee wajjin walitti araaramedha. Abboommidha kun. Odaa tajaajillaa, odaa aarsaa dhiyeessinaa, odaatu waan isin gaddisiisu keessumaati namni kan inni hin jedhin hin baane waldaa kiristaanaa keessaa kadhata abbaa keenyaa gaafa kadhatu ituu isa Waaqayyo jedhu hin godhin nama ofiisaa goomsuudhaaf namni maal godhaa? Akkuma ati cubbuu koo naaf dhiiste anis immoo warra na yakkaniif dhiisedha. Garuu hin dhiisne. Waa'ee maal hin barsiisu garuu abboommidha kunis jechuudhaaf hin jedhe. Kanaaf Waaqayyo maalitu caalchifataa? Abboomamuun aarsaarra hin caalaa. Abboomamuun aarsaa dhiyeessuurra hin caalaa. Abboomamuun aarsaa dhiyeessuurra hin caalaa. Guyyaa tokko waa'ee nama dubbadhe irratti xiqqoo ishee dhuga ba'umsa isinitti hima. Bara 2001 waldaa keessaa wajjin namoota geggeessitoota wajjin yaadaan ol dhabeeni ani nama Waaqayyoo
akkaataan eegamnetti tajaajilee wangeela lallabuudha. Namaajin geggeessitoota faajjin ollolee maal jedhee waldaa keessaa ari'ameenii garuu baay'ee waaqayyoon jaalladha baay'een kadhadhaa baay'een dubbifadha. Obboloota waldaama keessa jiranii jirma mana tokko keessa jiran galgala sannan jilbeeffadha guyyaa sanan jilbeeffadha obboleessi tokko amma gaarii jedhama Kanaadaa jiraata waliin jiraanna. Dhufee akkas naan jedhe maal goota kadhachuun kee maal goota maati ammati yeroo nuyi rafnu raftu yeroo nuyi taphannu taphattu atuma kadhattaa naan jedhe garuu gatiin qabu naan jedhe. Maal innaan namoota sadaaf hin dhiirteeti naan jedhe. Maal aloo isaantu naarii maaliin godhennaan orra si miidhaniif iyyuu isaa jiraame. Galgala sana tokkittiitti na yaadadhaa mana sagalirra deemeen dhaqee nama sagal dhiifama naa godhaa jedhe kan. Dhiifama naa godhaa isinitti hin balleesse jedhe. Isinitti hin balleesse dhiifama naaf godhaa kan jedhe. Galgala sana dhufee rafee waan jireenya koo keessatti har'a tajaajilu maal akkam ta'u jiru waaqayyo olta sana natti agarsiise. Maaliif hin jedhee abboomamuun aarsaarra hin caalaa. Uumamuun aarsaarra hin caalaa. Qalma fooliinsaa tolutti qalma gubatee fooliinsaa tolutti tun taane waaqayyo kan inni itti gammadu nama abboomamutti gammada waaqayyo. Abboomamuudhaaf immoo waaqayyo gadi bu'ee dhufee kana godhisiin jiru. Waaqayyoon immoo biyya lafaa yoo barbaadan dubbata. Yeroo sanatti dhugamamsa lammaffaan immoo siin tima. Dhaqeen baasii yaabbadhu. Gaafan baasii yaabbadhu nama carqiirraa waan hojjetame carqiirraa hojjetame rarraafatee deemu tokkoon akkas fuuldura kootti arge. Gaafa darbu achirraati immoo barreeffama tokkoon arge. Namoota baay'ee baasii keessa jira akkas jedha. There is no growth without love. Jaalala malee guddinni hin jiru. Waaqayyo karaa barbaade namatti dubbata. Karaa barbaade namatti dubbata. Kanaaf inni sagalee waaqayyo jedhu. Waaqayyo karaa tokkos karaa lamas hin dubbata. Namni isa hubatu garuu hin jiru. Waaqayyo lallaba qofaan miti. Waaqayyo barsiisa qofaan miti. Waaqayyo si deemfachuuf si jaallata gatii ta'eef lafa jiruu keetti namoota ormaa sitti dubbata. Wantati argitu wantati hubachuu dandeessuutu waaqayyo sitti dubbata. Waaqayyo sitti dubbata. Yeroo inni dubbatu deemuun qooda keeti. Akkati deebituuf, akkati qalbii diddirattuuf, akkati jaaramtuuf waaqayyo sitti dubbata. Waaqayyo namatti dubbata. Kanaafitu abboomamummaa irra caala aarsaa irra caala. Akka nama abboomamutti gammadutti aarsaatti garaan kun gammadaaree waaqayyo. Namni immoo waaqayyoon gammachiisuudhaaf waan baay'ee godhaan jiru. Birriyyuu namaaf hin laannaa. Nama rakkataa iyyuu hin gargaarraa. Tsoomaaf kadhata iyyuu hin kadhannaa. Yoo barbaanne immoo kadhachaa iyyuu hin bullaa. Yoo barbaanne immoo waaqeffachaa iyyuu loolu. Garuu jireenyi keenya sana keessa hin jiru. Isa caalu immoo hin ganna. Kanaafitu waaqayyo immoo maal godhaa wanta nuuf ta'u hundumaa gamgoonee qabee ta'a. Qabeetu ta'a. Sababiin isaa abboomamuu diduuni cubbuudha gatii ta'e. Baay'eetu rakkisaa jechuudha. Kanaafitu walakkaa abboomuu hin danda'amu. Kunoo abboomuun aarsaarran caala jedheetu waaqayyo maal jedhee dhaggeeffachuunis mooraa korbeessa oolaa dhiyeessuurra hin wayyaadha. Dhaggeeffachuunis eenyuun waaqayyoon dhaggeeffachuu. Maaliif dubbii waaqayyo nama qulleessa gooftaa Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 17 irratti bartoota isaan akkas jedhetti dubbateetu dubbiimti isin amma dhageessan kuniyyuu isin qulleesseera. Dubbiimti kuniyyuu nama qulleessa gadi ta'eef. Kanaafitu abboomamuu diduun cubbuu ooda sobaati. Dhiiqeffachuun jallina akka waaqayyo tolfamaa waaqeffachuuti. Sababiin ati dubbii waaqayyoo tuffatteef innis akka ati mootii hin taaneef si tuffateera jedheeni. Adde gabbanneen eeggadda yeroo kanatti dubbattee turte. Ani immoo irra barsiisa gatii ta'ee fi irratti namni fadde.
Saul itun narree barbaadu waaqayyo isa dibee mootii isa godhe isa yoo sanyii Beniyaam keessaa sanyiin Beniyaam gaa sanyii 12 keessaati maal akka ta'an namoota akkamii akka ta'an hin beekne garuu gaafa waaqayyo Amaleeqota dhaqi balleessi qottolu mootii Amaleeq fidee dhufe Saawolii gaggaarii fidee dhufe wanta baay'ee fidee dhufe waaqayyo balleessani malee maalin jenne fidii gottan jenne waaqayyo abaadha maal waaqayyo rakkataadha maal waaqayyo amma mana kee keessa waa tokko hin hittima amma yeroon kana dubbadhu afura waaqayyotti een isin hittima wanta waaqayyotti hin tolle mana keessan keessaa balleessa waaqayyo arra naaf isinitti dubbata Samuel Saulin akkas jedhe maa inni si dudduubaa wacaa jiru kun sagalee wayin dhagaa jiren sagalee wayin dhagaa jiru mana kee keessaa maaltu yaa jira jireenya kee keessaa maaltu yaa jira iddoo Kiristoos taa'uun irra jiru maaltu taa'ee jira maaltu mana keessan keessatti iddoo guddaa qaba jireenya keessan keessatti maaltu iddoo guddaa qaba arda waa tokko isinitti himaa isa waaqayyo balleessaa isiniin jedhu abboomamaa waaqayyoof abboomamaa isa isinitti hin tolle mana keessan keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin balleessaa isa waaqayyotti hin tolle isa waaqayyoon hin gammachiisne isa waaqayyoon hin barbaanne isa iddoo qabatee taa'u mana keessan keessaa balleessaa iddoo sana Kiristoosa taa'u inni isiniif du'e inni isiniif waraaname inni gatii cubbuu keessanii kaffale inni fannifame inni isiniif fedhee tuffatame inni isiniif fedhee ulfina isaa dhiise ilmi waaqayyo Yesuus Kiristoos achi taa'u kanaaf abboomamuu diduun egaa nama tuffachiisa waaqayyo fuulduratti Saa'oliin waaqayyo akkas jedhe wanta ati na dhaga'uu diddeef wanta ati naaf abboomamuu diddeef anis immoo akkati mootii hin taaneef maalin godhee sin tuffadhe mootummaa kees fuudhee maal godheera ilma isaaf kenneera nama argadheera waa tokko isinitti himaa bara baay'ee dhageessanii bara baay'ee waaqayyo isinitti dubbatee warri diddan waaqayyo annama argadheera siin jedha ofii kee of miitee deebi'uu diduun kee dhaga'uu diduun kee siinitu si miidhee siin jechaa jira sin tuffadhe jedha namni yoo nama tuffate waaqayyotu nama qaba yoo waaqayyo nama tuffate garuu cabanii hafuudha maaltu nama qaba maaltu nama kaasa waaqayyo nama tuffateenna Saul guyyaa sanaa kaasee jireenya inni jiraatu guyyaa sanaa kaasee mootummaan inni irratti mo'aa ture qullaama ture isaa maal ture dubartii akkana dubbistu barbaacha dhaqe lafa isheen duutetti waaqayyo kana nama oolchu abboomamuu diduu keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin waaqayyo nutti dubbateera waaqayyo keessaan waasa miti sagalee isaa nutti dubbateera sagalee isaa kana dhageenye keessaa yoo baaneef hin jiraanna kanatu isinitti dubbadha kanaaf abboomamuun keenya baay'eetu barbaachisaa jechuudha yeroo baay'ee namni maal barbaada eebbatu barbaada anmoo galgala kan akkasin jedha eebbatu hin taane isa eebbisuu wajjin olaa garruu isa eebbisuu barbaada isa eebbisuu wajjin ola garraan isa eebbisuu wajjin olii gallaan eebbi dhimma isaa dhufa eebbi dhimma isaatu dhufa kanaaf isa eebbisuu wajjin ola arginu isa eebbisuu wajjin tokkummaa keenya sirreeffannu isa eebbisuu wajjin jireenya keenya asirreeffannu eebbi hin dhufa
wanta ti barbaadde, wanta ti dhamaatu, wanta ti dheebottu mana kee rukuteetu dhufa. Ati Waaqayyo wajjin olii gali malee. Ati Waaqayyoof abboomi malee. Sagalee Waaqayyo kanaafituu dursaati mootummaa isaaf qajeelummaa isaa barbaaddadhaa waan hundumtinu itti isiniif dabalama. Namni isa durfamuun irra jiru gateetu isa booddee aanuun irra jiru immoo dura aansa. Jireenyi keenya ol jala nu jala darbe, ol jala nu jalaa darbe. Kanaafituu rakkinni keenya, kanaafituu dhiphinni keenya, kanaafituu gidiraan keenya baay'achaa deema. Kanaafituu waa anwine akka hawwinetti amnachuudha. Kanaaf egaa abboomamuun eebba Waaqayyoo qaba. Namni gaafa Waaqayyoof abboomamu eebba Waaqayyootu argata. Keessa deebii boqonnaa 28 1:14tti yoo dubbisnee fi waan baay'eetu keessaa arganna. Tolettee yoo naaf abboomtee fi jedha. Yemmuu gadi baatuun eebbifamtaa, yemmuu ol galtuun eebbifamtaa, mataa malee eegeen taatu, liqeessita malee liqeeffattu, qoda bukoon kee eebbifamaa ta'a, kun kee eebbifamaa ta'a. Lakkoofsa 1:14tti waa'ee eebbaatu dubbata. Baay'eedha waan ta'eef akkasumatti hintuqaa isaan dubbadhanii dubbifadhaa. Waan baay'eetu dubbata. Abboomamuun keenya maal fidaa? Eebbatu qaba. Abboomamuun keenya immoo maalitu mul'isa? Kiristoosin jaallachuu keenyatu mul'isa. Gooftaan Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 14 irratti akkas jedhamni akkuma abbaa koo jaalladhu isinis immoo yoo na jaallattanii fi abboommii koo hin raawwattu yookaan hin gootu. Jaallachuu keenya kan nu mul'isu Waaqayyo akka nu jaallatu karaa Kiristoos mul'iseera. Kiristoos immoo fannoo irratti of kennuun jireenya isaa guutummaatti dabarsee kennuudhaan jaalalli maal akka ta'e nutti mul'iseera. Kan nageenyerra Gooftaa Yesuus Yohaannis 15 irratti immoo akkas jedha. Namni tokko firoota isaatiif lubbuu isaarra kan caalu waan kennuuf qabaareera. Waaqayyo isa hundumaa irra caalu ilma isaa Kiristoosin nuuf kenna. Kiristoos immoo Waaqayyoof abboome lubbuu isaa dabarsee nuuf kenna. Nuun immoo maal jedhaa? Jaallachuu keenya kan nu ittiin mul'isuu dandeenyu, akka isa jaallannu kan nu mul'isuu dandeenyu abboomamuudhaan yookaan immoo abboommi isaa eeguudhaan akka ta'etu sagaleen Waaqayyoo dubbata jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosii fi uumamni hundumtinuu in abboomaaf. Filiphisiyoos irratti jilbi hundumtinuu isaa fi in jilbeenfatu, arrabi hundumtinuu immoo ulfina maqaa isaatiin dubbata. Jilbi hundumtinuu arra namni jaalalaan inni jilbeenfachuu dides guyyaa tokko jilbeenfata. Inni irra gooftaa miti jedhusi guyyaa tokko gooftummaa Yesuus Kiristoos hin dubbata. Jaallatee miti. Jilbi hundumtinuu isaaf hin jilbeenfata, arrabi hundumtinuus immoo gooftummaa isaa hin dubbatan. Uumamni hundumtinuu Kiristoosiif akka abboomamu kan nuyi arginu Maatiyos boqonnaa 8:27 irratti bishaaniif qilleensa abboome, seexanni maqaa isaaf hin abbooma. Gaara gooftaa kan dhufan hundinuu aboosaa eenyummaa isaa hin abboomuudha. Bishaaniif qilleensis hin abboomamaa fi seexannis hin abboomamaa fi Waaqayyoof yookaan Kiristoosiif kan hin abboomne tokko iyyuu hin jiru. Yeroo dhaan bishaanii isaan irratti ka'e, yeroo qilleensi isaan rakkisee, bubbeen isaan irratti bubbisee, bartoonni Gooftaa Yesuus Kiristoosin dhumuun keenya sin gaddisiisu gaafidhaniini ka'ee qilleensi sanas bishaanii sanas hin abboome, isaanis immoo hin abboomaniif jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif wanti hin abboomne hin jiru. Seexannis maqaa Kiristoos Yesuusin hin ba'a yookaan immoo maqaa Kiristoosiif hin abbooma seexanni
Baranni biyya lafaa ture sabboomaa fi ture arras immoo maqaasaaf hin abbooma. Luqaas warri abboommii gooftaa didan eebba isaa argachuu hin danda'an. Warri abboomamuu didan eebba abboomamuu keessa jiru argachuu yookaan nyaachuu hin danda'an. Sababiin isaa abaarsatu isaan qaqqaba gatii ta'e. Luqaas boqonnaa 14 lakkoofsa 15 boqonnaa 14 lakkoofsa 15 afuritti yoo dubbistaniif waan baay'ee keessaa argitu namoota waame gooftaa Yesuus Kiristoos hojjetoota isaa abboomeetu dhaqaa gara namoota daddaalaqaatii waamaa hidheetu waame. Namni sababa dhiyeeffate inni tokko akkas jedhe lafan bitadhee qaqqabeen nufu, inni tokko immoo qotiyyoo cimdii 5 bitadhee ittiin qotee ilaalaa qaqqabeen nufu, inni tokko immoo dhiyoo kanan fuudhee ani mushirraadhaa misirrummaa keessaan bahin jira qaqqabee hin nufu ittiin jedhe. Naan gooftaan maal jedhe warra dhagaan barbaada gatii ta'eef gara karaatti achi baatii namoota irra jan qabne warra miilla hin qabne warra dadhaboo warra waan qabne naa waamaa hin dhufan mana keessa guutan ammayyuu iddoon jirannaan ammayyuu gadi bahi dhaqinaa waan manni koo guutu. Waaqayyo warra dhagaanii deebi'an barbaada. Waaqayyo warra dhagaanii gara isaatti deebi'an barbaada. Waaqayyo yeroo hundumaa warra dhagaanii abbooman warra dhagaanii isa barbaadanitu barbaada jechuudha. Abboomamuun jireenya fida. Abboomamuu keessa maaltu jira? Jireenyatu jira. Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 17 yoo dubbisneef isa kanatu argina. Abboomamuu keessa jireenyatu jira. Jireenyi kan inni argamu abboomamuudhaan. Abboomamuudhaan. Kanaafi abboomamuun baay'eetu barbaachisaadha jechuudha. Eenyuuf abboomamnaa jecha jedhu irratti dubbadha. Qoolii armaan gadii kaa'een jira isaan irratti dubbadha. Eenyuuf abboomamna? Eenyuufitu eenyuufi abboomamnaa jedhu irratti dubbadha. Garuu Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 17 lafammaa tun dubbisee darbeetinatti tola. Kanaaf nan dubbisaa akkasidha. Yesuus immoo waa'ee hojii gaarii maaliif ana gaafattaa? Isa tokkicha sanatu gaariidha. Jireenya sanatti galuu yoo feete garuu abboommota eegii ittiin jedheedha. Waa'ee wanta gaarii maaliif na gaafattaa? Waaqayyo tokkichatu gaariidha. Garuu immoo jireenyichatti galuu yoo barbaaddeefi abboommii sana eegii. Abboomamuun egaa maal fidaa? Jireenyatu fidaa jechuudha. Eenyuuf abboomamnaa isa jedhu macaafa qulqulluu keessaa tuqaa jiru amma tokko dubbadha. Tokkoffaa Waaqayyoof abboomamna. Tokko Waaqayyoof abboomamna. Roomee boqonnaa 6 lakkoofsi 16 akkas jedha. Waan tokko ofirratti gooftaa godhattanii harka isaa jala yoo of galchitan isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektaniireedha. Namni waan jaallatu tokkoofitu garba ta'a. Namni waan jaallate ofirratti moosisa sanaafitu garba ta'a. Harka wanta sanaa jala jiraata. Kanaaf inni gooftaa Yesuus Kiristoos yoo na jaallattaniif abboommota koo hin eedduu akka na jaallattan kan itti mul'istan abboommii koo eeguudhaan kan inni jedhee jechuudha. Asitti maal jedha? Waan tokko ofirratti yoo jaallattanii yoo moosiftan maal taatu? Isumaaf garba taatu. Mee maalitu jaallattanii ofirratti moosistan jettu? Waaqayyoon caalaa wanta isin jaallattan jirtan maali? Waaqayyoof akkasiin abboomne kan godhu maali? Namni waan jaallatu baay'ee qaba. Mucaama keenya Waaqayyoon caalsifnee jaallanna laata? Wanta biraa miti mucaama keenya. Yookaan immoo waan harka keenya keessatti Waaqayyoon nuuf kennee jiru tokko Waaqayyoon caalaa hin jaallanna laata?
maalitu jaallattaniitu maaliif garbatatanii maal harka maalii jala of gashtanii jirtu? Beekottaa jireenya keenya ilaalla hundumti keenya. Harka maalii jala nuuf gashee jira? Maaltu na keessaa dhaata? Ammoo gaafa dana teenyummaa lapheen keenya addana jira laata? Yeroo baay'ee lallaba yeroo lallabu dur waldaatti garaa keessaniin immoo miilla keessaniin dhuftan jedheen nama gaafadha. Maaliin dhuftan? Maaliin itti dhufnee zuumii kana keessatti haa jirramu? Lapheen keenya, garaan keenya, yaadi keenya, qalbiin keenya addana jira. Kanaafi maaltu nurratti moo'ee jira? Maal jalatu of galchinee jirra? Kanaafi inni Phaawulos waan tokko ofirratti gooftaa gootanii harka isaa jala yoo of galchitan isin wanta sanaaf garba akka taatan hin beektaniire. Waama sanaafitu garba taatanii jirtu. Mucummaa isaa aboo mucummaa Waaqayyoo isiniif kenne dhiistanii jechuudhaati. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultan. Ilaa waa lama lafa kaa'e. Cubbuudhaaf yoo abboomamtan du'aaf, Waaqayyoof yoo abboomamtan qajeelinaaf hin bultan. Qajeelinaaf hin bultu. Cubbuudhaaf abboomnaan du'aaf, Waaqayyoof abboomnaan immoo jireenyaaf yookaan immoo qajeelinaaf hin bultu jedhetu lafa kaa'a jechuudha. Lammaffaa tokko lamaa Gooftaa Yesuusiif jedha. Isin yoo na jaallattan abboommii koo in eegdudha. Isoo ilaala deebi'ee Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsi 15 akkas jedha. Isin yoo na jaallattaniif abboommii koo in eegdu. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko waa gooftaa caalaa waa jaalladhee laata innee itti ilaalle gaarii jechuudha. Bara mucaa koo ishee jalqabaa godhadheni baay'een jaalladha. Namooti kana keessa jiran beeku. Kabbee fa'aa akkuma irraan faayyaatiif ijoollee baay'een kana keessa jiru namooti na beekan beeku. Baay'een jaalladha. Namni mucaa isaan jaallanne iyyuu hin jiru. Kan koo garuu darbaadha. Namoonni itti wakkanatti wantoota ta'u mucaa kana akkasitti wantoota ta'u ta'eeti. Mucaanis loon hin galu ta'e irratti haala rakkisti an tajaajilaaf dafee manatti hin galu. Karaa faara teessee na hedduu balbala. Guyyaa tokko Waaqayyo waa tokko naaf ibse. Ani hin jedhe mucaa koo kana kaniin akka kana jaalladhu Waaqayyo immoo akkam na jaallata. Ani immoo garaa koo keessatti mucaa koo kana Waaqayyoon caalaa jaalladhe laataayi jedheeni gara qalbii kootti gara sammuu kootti Waaqayyo akka deebi'u. Kottaan waa tokkoon isinitti himaa. Yeroo keenya ilaanne Waaqayyo carraa gaarii nuuf kenne. Yeroo gaarii nuuf kenne sagalee isaa amma beennoo walitti dubbachaa jirra. Kottaame maalitu Waaqayyoon caalsifattan? Maaltu caalaa jaallachaa jirtu laata? Jaallatinaan jennee Waaqayyo garuu wanti hundumtinuu naa gaditti yookaan immoo na booda ta'uu qabaadha. Maaltu ta'e laata? Isa ilaallachuudhaaf akka ittiin of ilaalaa deemnu jedha. Tokko sadii hafuura qulqulluudhaaf abboomamna. Hafuura qulqulluudhaafitu abboomna. Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 13 irratti hafuura qulqulluun yeroo Phaawulosiif Sillaasiin addanaa baasaa jedhee in abbooman. Hojii kootiif Phaawulosiif Barnaabaasiin addanaa baasaa jedhee in abboomanii adda baasan. Roomee boqonnaa 18 irratti immoo hafuura qulqulluudhaan warri geggeeffaman isaan ijoollee Waaqayyoo akka ta'an, warri isaaf abbooman ijoollee Waaqayyoo akka ta'an dubbiin Waaqayyoo dubbata. Kanaafi
jireenya keenya keessatti hafuura qulqulluun nageenya hin abboomnaafi akkamittiin immoo dhaga'uu dandeenya akkamittiin immoo abboomuu dandeenya hafuurri qulqulluun nu keessa taa'etu nutti dubbata waa'ee hafuura qulqulluu obboleettiin qabbaneen duraan barsiisaa turte an barsiisuudhaan miti garuu amma fakkeenyaaf kaanee iddoo tokko dhaquudhaaf yoo jenne nu harkata keessa keenya didaa keessi amma dhalli iddoo tokko geenya miidhamneetu keessi kootuma na diduun dhaqeemen ituma keessi koo na diduuni dhaqeemenna ituma keessi koo natti hin tolinni dhaqee laphee kooti cabee deebi'en yeroo tokko tokko immoo kan nuyi kadhannuufi hafuurri qulqulluun keessa keenyaati nu abbooma garuu kadhachuu dandeenya yeroo tokko macaafaa Pastor Benin dhuga ba'umsa isaa tokkoon dubbise yeroo reefuu tajaajila jalqabee baay'ee waaqayyoon dhimmanatti baadhe baay'een kadhadhe baay'een abboome guyyaa tokko magaalaa tokko konfiraansii dhaqeeni tajaajileen gadi beedhe dinqii baay'eetu ta'e wanta adda addaatu ta'e gammanne namootni na waamanii sin gammadan waaqayyoon galateeffanne galgala sagantaatu jira sa'aatii booda warri saganamaa dhaga'an immoo namni magaalaa keessatti namni dachee dhufe nuyi garuu ituu teenyee saganamaa sana haasofnu ituu taphannu ituu nyaannu ituu teenyee olii jina haasofnutu keessa kooti hafuurri qulqulluun ka'ii kadhadhu naan jedhan dhaga'uun dide namoota sana dhiisee dhaqee kadhachuu nan dide daqiiqaa muraasa ishee haftuu daqiiqaa muraasa haftuuni lafa kutaa kootii wayyaa jijjiirachuu dhaqe achiiti kadhachuudhaaf ammas yeroo laanneefidha wayyaa kun uffadhe achiitii booda nampee lafa konfiraansii na jedhe hafuura qulqulluuf abboomuu isa jedhuuf isinitti himaa jira anaaf barnoota naati ragatii ta'eef barnoota immoo dhuguma nan deeme amma inni waaqeffachiisee inni sagantaa geggeessuun geggeessee sagalee isatu nu sagalee nu lallaba amma sagantaan kan isaati jedhanii gaafa na kaasanii nan kee akkoo ganamaatti seen qoma koo dhiibee dhaqee jirraa nan iyyadhee waan tokko hin ta'uudhee nan iyyadhee maaliin ta'u waan tokko ta'u dide naasuu guddaa sodaa guddaatu nutti hin beeku achi waan poolbiitii jala ija keessan dunuunfadhaa jedhanii poolbiitii jala gadi hin jilbeenfadhe gaafan gadi jilbeenfadhu maali yaa waaqayyo jennaani ati sila yeroon kadhadhottee hin didde waan ta'eef amma ofii keenyas dhaabachuu dhuftee dhaabadhu kanaaf hin si dhiisinaan akkanii ija keessan dunuunfadhaa jedhettini been sokkeen dhaqeen boo'ee halkan guutuu qalbii diddirrachaa bulee jarri sinnaanii ganammoo dhaqetti tajaajile maalii isin jedha hafuura qulqulluudhaaf abboomamuun baay'ee barbaachisaa kakuu moofaa keessatti yoo argitanitti ta'e hafuurrumti suni isaanitti deebi'ee isaan loleedha isaanis boqonnaa 60 irraatti isaanitti deebi'ee isaan loleedha gatii maal ta'aniif gatii abboomamuu didaniifitu isaanitti asitti deebi'ee maal ta'e isaan lolee jedha kanaaf hafuura qulqulluuf abboomuu baay'ee barbaachisaa jechuudha tokko afur waldaa kiristaanaaf jedha waldaa kiristaanaa fi abboomamuu baay'ee barbaachisaa amanaan waldaa kiristaanaa keessatti beekama amanaan waldaa kiristaanaa fi abboomamuu qaba amanaan waldaa kiristaanaa keessa jira waldaa kiristaanaaf abboomamuu qaba ergaa Phexros duraa boqonnaa 2 lakkoofsi 12 boqonnaa 2 lakkoofsi 12 akkas jedha jireenya dhugaa jiraachuu abboomamuudhaani jireenya dhugaa jiraachuu ergaa Phexros boqonnaa 2 lakkoofsa
lama lakkoofsa 12 akkas jedha. Akkasin warra saba Waaqayyoo hin ta'in keessa itti jiraattan gaarii haa ta'u. Akka waan isin hamaa hojjettaniitti warri maqaa keessan balleessan kun hojii keessan isa gaarii arganii guyyaatti Waaqayyoo namoota isaa ilaaluu dhufutti isaaf ulfina haa kennanii. Waldaa kiristaanaaf abboomne Waaqayyoof hin abboomna, waldaa kiristaanaafis abboomne jireenya dhugaa yoo jiraannee fi guyyaa tokko Waaqayyoo saba isaa ilaaluudhaaf gaafa dhufu warri isatti namanne, warri isa duukaan buune, warri didan sun Waaqayyo qajeelummaan isaa amma makkateetu hubatu yookaan immoo beeku. Akkasumas Tasaloniqee duraa boqonnaa 5 lakkoofsi 12 warra isin geggeessaniif abboomaadha. Warra isin geggeessaniif isin gorsan ulfina akka laattaniif isin kadhannaadha. Warra isin geggeessaniif, warra isin gorsaniif ulfina akka laattaniif isin kadhannaa jedha warra Tasaloniqeetiin Phaawulos. 1:5 akkas ijoolleen maatii isaaniif abboomamuu qabu. Ijoolleen maatii isaaniif abboomamuu qabu. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1 akkas jedha ergaan Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 1. Ijoollee abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaa duratti qajeelaadha. Kun gooftaa duratti qajeelaadha jedheetu dubbata. Ijoolleen maatiidhaaf abboomamuun akka irra jiru ijoolleedhaaf illee eebba akka qabu immoo dubbata. Hanga jallaatti hin dubbanne abboommiin duraa abdii wajjin kenname abbaa keetiif haadha keetiif ulfina kenni isa jedhudha. Abdichi gaarii akka isiniif ta'uuf lafarras bara dheeraa akka jiraattaniif jedheera. Ijoollee keenya namoonni baay'een jecha kanatti dubbisnaaf gaarii akka isiniif ta'uuf bara dheeraas lafarra akka jiraattaniif haadha keessaniif abbaa keessanii fi abboomummaa jedha. Abboommiin Waaqayyoo jenneetu itti dubbanna jechuudha. Qolaasaas boqonnaa 3 lakkoofsa 20 isa ammaa jalatti kun gooftaatti hin tola. Ijoollee waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa kun gooftaatti hin tolaadha. Yeroo isaan abbooman immoo gooftaatti hin tola. Ijoollee waan hundumaatti abboota keessaniif haadhota keessaniif abboomamaa kun immoo gooftaatti hin tolaatii jedha. Akkasumas tokko jaammoo haati manaa abbaa manaa isheef abboomamuu qabdi. Haati manaa abbaa manaadhaa fi abboomamuu qabdi. Efesoon boqonnaa 5 irratti dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 22 irratti akkas jedha. Kiristoosin sabaeffachuudhaan oliif abboomamaa. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiifis abboomamtu. Haati manaa akkuma gooftaa Yesuusiif abboomamtu abbaa manaa isheetiifis immoo abboomamtuudha. Abbaan manaa immoo haadha manaa isaa jaallatuudha. Barnoota gaa'elaa yeroo barsiisanii jaallachuu immoo abboomamuutu caalaa jedheen gaafadha warra barsiisu. Namoonni baay'een abboomamuutu caalaa abboomamuutu ulfaataa garuu jaallannaan abboomamuun salphaadha. Jaallachuutu irra ulfaata. Wanta jaallanneefitu bitamna, wanta jaallanneefitu harka jala galla, wanta jaallanneetu ofirratti moosifna gatii ta'eefi abboomamuun immoo hin salphata jaallachuu jechuudha. Kanaaf haati manaa immoo abbaa manaa fi abboomamuu qabdi. Tokko ja'a hojjetaan gooftaa isaaf abboomamuu qaba. Efesoon 6 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Warra isin hojjechiifataniif sodaaf rommaan akka waan Kiristoosiif hojjettanitti garaa qullaadhaan abboomamaa fedha. Warra isin hojjechiifatanii fi
sodaaf romaan akka waan Kiristoosiif abboomamtaniitti abboomamaa fedha. Namni tokko nama isa hojjechiifatuuf, nama isa bituuf, nama isa gargaaraa jiruuf, nama harka isaa jala jiru sanaaf maal ta'uu qaba? Abboomamuufii qaba. Abboomamuufii qaba yookaan immoo abboomamuufiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Tokko torbaa mootummaaf abboomamaa. Inni kun egaa xiqqoo ishee jireenya namaa keessatti mormii uumaa yookaan immoo namatti ulfaachuu danda'a. Garuu sagalee Waaqayyoo waan inni jedhatu barsiisna waan ta'eef an sagalee Waaqayyoo dubbadha. Mootummaaf abboomamaa jedha. Roomee boqonnaa 13 lakkoofsa 1 amma 7 jira. Ani hunda isaa badaan dubbadhu. Lakkoofsa 1 amma 7 akka jedha. Namni hundinuu warra biyya bulchaniif aboo qabaniif abboomamu. Fedha Waaqayyoo malee aboo qabachuun hin danda'amu. Warri aboo qabaatanis Waaqayyootu achi isaan dhaabe. Kanaaf namni aboo kanaaf abboomamuu didu waan Waaqayyoo dhaabeen hin morma. Warri kana godhanis firdii ofirratti hin fidu. Namoota waan gadhee hojjetan malee namoonni gaarii hojjetan warri biyya seerratan hin sodaatan. Egaa atis aboo isaanii akka hin sodaanne godhachuu hin barbaaddaa? Yoos waan gaarii hojjedhu akkasitti warra aboo qaban biraa galata in argatta. Isaan kun waan gaarii hojjechiisan hojjechuudhaafis Waaqayyo biraa siif kennaman. Ati waan hamaa yoo hojjette garuu isaan sodaadhu. Isaan nama hamaa hojjetu irratti adaba Waaqayyoo raawwachuudhaaf malee billaa isaa ittiin adabuudhaaf hin kennamneefitii jedha. Yeroo kamittuu dhageenyaa, yeroo kamiifittuu abboomnaa fi yeroo kamiiftuu bullaaf isa jedhamuus immoo ilaaluudha. Sababiin isaa yoo waan Waaqayyoon mormu, yoo waan Waaqayyoo hin feene hojjetu ta'e, yoo waan Waaqayyoo ittiin tolle hojjetu ta'e immoo abboomamuuf hin qabnu. Abboomamaa fedha. Lafatti immoo jallinni hojjetamu, lafatti immoo hamaan hojjetamutti immoo ittiin mormuu akka qabnu Waaqayyo waan gaariidhaaf akka isaan kaa'e, Waaqayyo gaarii akka hojjetan akka isaan kaa'es immoo itti dubbachuus immoo qabna jechuudha. Fakkeenyaaf Phexros fa'aa yeroo luboonni isaan qaban yeroo isaan hidhanitti waa tokkotu jedhan. Hojii Ergamootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 27 amma 29tti akkas jedhan. Tokko 8 jallinaaf hin abboomnudha. Yaada jallaa isaan dhiyeessaniif maal hin goonu hin abboomnu. Yaada Waaqayyoon mormuuf hin abboomnu. Ergamoota sana fidanii yaa'ii sana dura dhaabbachiisan. Hangafni lubootaa gaaffiidhaan isaan qoree nuyi maqaa kanaan akka hin barsiifne cimsinee isin abboomneerra. Isin garuu kunoo barsiisa keessanii Yerusaalemiin oliin geessaniittu. Akkasumas dhiiga namicha kanaa nurratti hin fiduu yaadduu jedhan. Phexrosiif ergamoonni warri kaan garuu deebisanii nuyi namaaf abboomuurra Waaqayyoof abboomuu nurra jira jedhanidha. Nus Waaqayyo kan inni lafarra nu kaa'e. Wangeela dhugaa kana namoonni dhuguma wangeelaaf hojjetan, Waaqayyoof hojjetan dhugaa irratti hundaa'anii jireenya dhugaa jiraataniif jireenya dhugaadhaan tajaajilan. Yeroo moototi balleessan, yeroo isaan karaarraa kaatan, yeroo isaan nama miidhan, yeroo isaan biyya miidhan callisanii wajjin olii galuu hin qaban. Jallina gaafa isaan hojjettan jallaa hojjette waan Waaqayyo hin feene gooteedhanii itti dubbachuu qabu. Kun immoo baay'ee barbaachisaa jechuudha. Kanaaf yaada Waaqayyo tajaajilatennaan, namoota Waaqayyooti taanee jennaan, jireenyi keenya Waaqayyo wajjin tokkummaa dhugaa qabatennaan wanta dhugaa dubbachuudhaaf, wanta dhugaa hojjechuudhaaf, wanta jallaadha jechuudhaaf, wanta qajeelaadha jechuudhaaf Waaqayyo carraa nuuf kennee Waaqayyo tajaajila kanatti yookaan immoo hojii kanatti nu waamee ta'ennaan maal gochuu qabna? Dhugaadhaan itti tajaajiluu qabna, dhugaatu dubbachuu qabna, sodaadhaaf yookaan sadoodhaaf jiraachuu hin qabnu.
sodaaf saduudhaa fi jiraachuu hin qabnu. Akkasumas immoo amantoonni geggeessitootaaf abboomuu qabadha. Tokko 9 Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsi 17 akkas jedha. Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 17 akkas jedha. Akkas jedha. Geggeessituun keessan akka warratti gaafatamanii waan hojjetamuuf jiraniif waa'ee lubbuu keessaniif dammaqanii waan yaadaniif isin isaaniif abboomaa. Karaas kennaa fi kanas gaddaan ituun ta'in gammachuudhaan akka isaan hojjetan godhaa. Isaan gaddaa yoo hojjetan garuu isiniif beessa miteedha. Namoonni waldaa kiristaanaa keessa jiran geggeessitoota waldaa kiristaanaadhaa fi maal ta'uu qabu? Abboomamuufii qabu. Maaliif hojii sana gammachuudhaan akka isaan hojjetaniif, gammachuudhaan akka isaan fiixaan baasanii hojii sana hojjechuu danda'anii fi maal ta'uu qabu? Abboomamuufii qabu. Yoo abboomamnee fi hojii waaqayyoo sun fiixaan ba'uu hin danda'a jechuudha. Karaa keenya gufannaan tokko yookaan immoo badiisi tokko akka hin dhiyaannetti akka hin taanetti maal gochuu qabna? Karaa keenya nagaadhaanii hojjechuu, karaa keenya nagaadhaanii deddeebuu qabna jechuudha. Kuni baay'eetu barbaachisaadha. Abboomamuun gatii nama barsiisa jedhu xiqqoo ishee sa'aatiin baay'ee sokkinatti fakkaata. Kanaaf abboomamuun gatii nama barsiisa jedhuu fi abboomamuu diduu gara mata duree 3 tokkotu jira. Yeroo biraan barsiisa. Yeroo baay'ee yeroo namni itti fufee wantoota namooti nuffuu danda'u. Kanaaf har'aaf kanuma irratti dhaaba.